Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun akkuma beekamu biyyoota 20 qabadheen dhufaa har'allee biyyoota 20 qabadheen dhufee hin jiraa jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan nooraa manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Viidiyoon koo maaliif daqiiqaa 8 jechuudha akkam baay'atee daqiiqaa 8 yoo yookaan immoo daqiiqaa 7 jechuudha. Maaliif kun karaa oolmaa sharafaa waan ta'eef yeroo furatu dafee tanan dhimma yookaan dubbadha waan ta'eef akkam baay'atee daqiiqaa 8 yookaan daqiiqaa 7 fi sekoondii waan ta'eeti jechaadha. Egaa gabaabumatti immoo biyyoota inni qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hooman rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baahrein diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, Paawundii, Yuuroo, Turkii riree, Koroonnaa fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaan hundayyuu biyyootuma 20 qabadhee dhufaa larree biyyootuma 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Kan kaleerra qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Biyyi hin qannasne hin jiru. Salphumatti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan egaa amma akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechaadha. Rarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 58 fi saantiba 15. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 13 fi saantiba 66. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 2 fi saantiba 34. Kan itti aanu Hooman rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 11 fi saantiba 16. Duubaa dirhaamiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 43 fi saantiba 10. Kan itti aanu Saawudiidhaa. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 42 fi saantiba 10. Kan itti aanu Kuweetii diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 500 fi birii 15 fi saantiba 05. Kan itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 20 fi saantiba 08. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 21 fi saantiba 95. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 23 fi saantiba 01. Iswiis biraandiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 89 fi saantiba 36. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 200 fi birii 11 fi saantiba 34. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 77 fi saantiba 72. Koroonnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 16 fi saantiba 35. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 08. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 13. Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan
0 saantiba 64. Israa'el sheqelaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 42. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 88 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaala guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Jijjiirraan oolmaa sharafaa karaa Itoo Bilaak Maarketiin kana fakkaata jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma dheengaddaa hojjedhetti jechaadha. Akkuma dheengaddaatti hin dabalus hin gannasus jechaadha. Karaa baankiitiin yookaan yeroo yookaan torbanitti yookaan jaatti yookaan torban lamatti faaqa yeroo malee akka karaa Itoo Bilaak Maarketii guyyaatti yookaan si'aatitti garaagarummaa hin qabu jechuudha. Inni jijjiiramu fakkeenyaaf karaa Itoo Bilaak Maarketiin kan ganamatti sharafatanii fi kan guyyaa fi kan galgalaa addaanii jechuudha. Si'aatiin marti utuma onlaayinii irra jiranii saantiba wayii qannasu yookaan saantiba wayii qannasu jechuudha. Karaa baankiitiin garuu akkuma fakkeenya har'arree ilaaleen jira karaa akkuma dheengaddaati jechuudha. Dheengadda viidiyoo dheengadda keessatti kanan hojjedhe isuma jechuudha. Karaa baankiitiin kanatti qabadhee hin dhufne jechaadha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Joordaanii diinaara jedhama. Warroonni Joordaan jirtan immoo diinaara miti jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtan doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Beerut yookaan Lebnaanis irree birrii biyya sanii miti jechuudha. Birriin biyya sanii fakkeenyaaf paawundii jedhama. Paawundiin Beerut immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birri Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birriin Beerut tokkichi birrii Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechaadha. Birrii Yemen tokko birrii Itoophiyaatii gadi. Akkasumas kan Paakistaan irra birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Kanaafuu gabaabumatti warroonni Beerut jechaadha. Beerut mana madaabii jirtan sinirree doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaroonni immoo baay'eetu jira jechuudha. Anu fakkeenyaaf asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee Ameerikaa doolaarii jedhee Kanaadaa doolaarii jedhee Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Isa keessa kan fudhatan immoo maal ta'a Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaaniif Beerut mana madaabii jirtan keessattuu birrii biyya sanaa osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 15 jechuudha. Kanaan herreegattu jechuudha malee salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan birrii biyya sanaa miti jechuudha. Birrii biyya sanaatiin fakkeenya warroonni Joordaan jirtan diinaaraa hin herreegattanii warroonni immoo Beerut jirtanii paawundii miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.